waan hundee qalbii cabse waan seenaa keessatti mul'atee beekin waan nama miti bineensillee ilmoo namaa irratti hin godha jedhamee yaadanii gocha hammeenyaa gocha bineensummaa ilmoo namaa irratti raawwatame inni immoo waan fokkuun qaaniin akkasii dhokateetu godhamuu hin qabne inumaayyuu ifatti bahee miidiyaadhaan sooshaal miidiyaa fuulduratti agarsiifamaa akkas godhi kana godhi jedhamee waan takkaa seeraa keessatti argamee hin beekin waan maqaa keenyaaf hin tolu waan lammii keenyaaf hin tolu waan biyya keenyaaf hin tolu raawwatame waan adda akkasii addagees argees hin beeku kun miira hunda keessanii natti fakkaata. Kanaaf gochi kun abaramuun sirriidha. Gochi kun dhaabbachuun sirriidha. Gochi kun sirrii. Gochi kun qaanii, gochi kun salphina. Dhugaa gochi kun namoota dhuunfaadhaan raawwatama. Gocha namoota sanaa qofa godhamee ilaalamuun sirriidha. Maqaa eenyutu qabsiifama sirriidha. Godina kamiinuu bakka bu'an gochi kana godhama. Saba kamiinuu bakka bu'an gochi kana godhama. Qofa bakka bu'u jara qofatutti ittiin gaafatamu saba jiraata. Kun immoo nafu akkasitti ilmoo namaarra wanta akkasii raawwatamee hin hafu. Yoo inni ifnellee Rabbiin dhiisudha. Waan Rabbis jibbu itti raawwatamedha. Yakka guddaa dhugaa dubbachuudha. Gaafa kana arginu rafnee hin bullu. Namni kana argee fayyaa waan guddaa natti fakkaate eenyuun keessan. Kanaaf gocha akkasii kun daddabalameera. Waggaa afuraffaadha bara yeroo raawwatamu. Waggaadhaan yeroo eeggatee ka'a maqaa godina tokkoo kan maqaa iddoo tokkoo dhahachuu danda'a garuu waggaa isaa eeggatee wanti kun raawwatama. Wanti kun kan raawwatamu immoo cal jedhamee miti. Waan fiixaan baasuudhaaf hawwame yookaan bu'aa kana keessaa argachuudhaaf barbaadan bu'aa akkamiis akka ta'u kana gochuudhaan maaluu galma akkamii bakkaan gahuudhaaf akka raawwatamu wanti akkasii waan namaan gadda dhugaa dubbachuudha. Kanaaf uummata keenya irraa wanti eegamu sagalee tokko wanta kana abaaru wanta kana dura dhaabbachuu namoota kana irratti immoo qooda fudhatan beekumsaan haa ta'u wallaalumaan haa ta'u dabarsanii saaxiluu dabarsanii kennuu akka sirraa waan kana irraa gochuu barbaachisaadha. Gochi kun dabalamuu qabu yoo ta'e namoonni kan irratti qooda fudhatan kun badii raawwatamanii badii raawwatan kanaaf itti gaafatamu isaanirra jiraata. Kana irratti shakkii tokko malee qaamoleen kana keessatti wanti kun nu qaanesseera nu salphiseera mataa nu cabseera waan addaa akkasii arginee hin beeknu jedhee uummanni keenya hawaasni keenya socho'uu jalqabee jira. Sochiin kun waan yeroo tokko mul'atee dhaamu ta'uun isarra jiraatu. Hamma fiixa bahutti embasiin Itoophiyaa qoonsilaan keenya Jiddaan jiru mootummaan keenya mootummaan Itoophiyaa waan kana irratti hadheeffannaadhaan hojjeta kana irratti shakkii tokko qabaachuun isinirra jiraata. Sirriitti dhaggeeffannaa. Kun garuu fiixa bahuu kan danda'u yoo garaarraa qulqullummaadhaan waan kana irratti jibba naasuu nutti dhaga'ame kana warra akkasii kana of keessaa qulqulleessuudhaan seeraan akka gaafataman gochuudhaan bahachuun nurra jiraata. Malee hidhii fuuxannee mana keenyatti kan deebinu taanaan itti fufamtu. Kanaaf sochiin kun akka fiixaan bahu barbaachisaa akkuma amma jalqabdan hamma dhumaatti kan keessatti akka qooda fudhattanu dhaamsa isinii dabarsuun barbaada. Kanaa wajjin dhaamsan qabu kan biraa yeroo wanta akkasii dhufu balaa warra akkasiitiin dhufu ijoollee keenya kan biraa nagaa taate kan biraa nu jalaa rifachiisuun qabu. Nama nagaa kan biraa jireenya ofii mo'attee maatii ofii gargaaruuf ijoollee tattaafatu baadiyyaaf magaalaatti dadhabaa ooltu nu jalaa rifachiisuun isarra jiraata. Kana irratti of eeggannaa guddaa kenninu. Miidiyaa irratti illee waan ergaa darbu wanti kun gochi kun akkuma hadheeffannee waan kana irratti ciccinee qabsoofnu maqaa kanaatiin immoo namni nagaan kana keessa ijoolleen nagaan
wayi tokko keessaa hin qabne jireenya si mo'attee hojjettee of jijjiirtee maatii si jijjiiruudhaaf tattaafattu immoo kana keessatti dararamuu qabdu. Kana of eeggannaa guddaadhaan karaa miira itti gaafatamummaa guddaadhaan guutameen hojjetamuun saba jiraata jechuudha. Qaama dhimmi ilaallatu mootummaa biyya kanaa haa ta'u mootummaa keenyaa wajjin qaamolee dhimmi ilaallu wajjin hojiin hojjetamu karaa miira itti gaafatamummaa qabuun kan hojjetamu ta'uusaa isinii mirkaneessuun barbaada. Badii namni biraa hojjete namni nagaan dararamu namni nagaan rifachuu mataan isa cabuun isarra jiraatu. Badiin kun badii namoota dhuunfaatiin raawwatame namoota dhuunfaa sanarra bu'uuf isarra jiraata. Adabbiin kanaaf malu jechuudha. Kanaaf kanarratti iftooma guutuu akka qaban kanarratti immoo yeroo baay'ee caalaa tokkummaa keenya cimsee qabdi. Sansa akkasin nan fudha gar laala mala carrasi laal turumbatu kenya carrasi kan nuti deechuun kiyya haasoo walitti dhiisuuti dammale arraba inni achi keessatti arrabsin jiru jechuudha dees haasoo walitti dhiisuuti okay ammas laal umaruma kanaa aboo umar rabbi sodaatu yaa armaaji ofillee jeetiin naa obsi dhugaadha galatoom qabsayeetiin dhufu jira ayyi carrasi kan nuti deemu dhugaa dubbiitii miti dubbiin teessanii akka waan dubbii wal mari'attanii dhuftanii agenda nama golachuuf qaama dhuftan qaama dha'uu dhuftan takka qabdanii santu mul'ata. Garuu keessa kan kirabbee abeeku qaamni immoo dhufee jirti agenda san fide suni ergama qaba. Ergama isaa duraanis oofat ture irraa bitamuu dide irraa bituu dinne nuti. Dhaggeeffadhu nuti udaan keessaa baane sagaraa keessaa baanetti gad deebineen gangalannu jenneeti malee galgalaa ganama itu Saturum badu ani mana kiyya kana dhimma biraatiif hin bane agendaa keessan maaliif agendaan duraan kute san maaliif as keessa dhufaadha bara laalamma qaama fidutti jiruu jiraan wanti kun tasa laal dhage wanti kun waan tasa mana kiyya keessatti waan mana kiyya kana keessatti maali rakkoon no tasan taa'e egaa amma baratii dhimma akka biratti haasoo jirta akka dajjaal godhatu jirta dhaggeeffadhu taraa gareef dhaggeeffataa jira lakki akka dajjaal godhatu ittiin jiru ayya dhaggeeffadhu gaasatti haasoo jira dubbii nama afaan hin fiigini Bolesso. Okay, di makiya fi keessa naasoo akka biraa godhu jirtu. Ta'uu baatte osoo atu akkas niyyaa qabaachuu baate dubbiin akkas fakkaate akka dubbiin fakkaatutti haasofna malee keessa kan kee waan ati niyyattee goote akka itti goote si wajjin jiru si beeka. Garuu immoo taatee duraan taa turtee fi waan amma achitti mul'ate yoo ilaaleeni atis duraan maal keessa turtee si ilaalaa jechuudha. Turumbadu warra argee bari isaan dhimma aboo anaa fi Umar waliin laali malee ati dhimma keessa kaatee beekuu siin jeeni. Bara sinjee bara dhimmaati keessa kaatee beekwan arraba keessatti immoo isaan wattu qani jirtu sitti muttee akka inti keessatti ka'e ajendaan keetii miti qawsoo ajendaan keetii si fakkaachuu danda'a namni yoo waliin dhaggeeffanne itti fufaa yoo inni sun waan gaarii isinitti fakkaattee bu'aa isinii buufte itti fufaa yookaan immoo wal dhaggeeffannee adda galuu ni dandeenya. Turumbatu keenya akka gartee baalaansii godhi haasee isin jedhu jira bara ammaa sana haasee rakkoo qabsiin dhaggeeffate garuu nama dubbiin fakkaatuun dubbatu jira garuu murtii kanaan jiru. Lakki akka dubbii lakki gandummaa faayatan meenaa fi anaaf gaar mul'ataatu moo gandummaa maqaa dhaheen. Wal mari'attanii jettan ka maalirra wal mari'anna fakkeenyaaf. Barsiisti mutu jaawatu dhaggeeffattee nama fedhachiiftee deebii nama obsan qabdu dhaggeeffattee deebii deebisuu hin dandeessu. Ayye. Awsoon anuu juubaadhe dubbiin akkas fakkaatti. Maaliif waan duraan godhamaa ture sagolaallee waan amma godhamaa jiru golaallee maaliif waan kun godhamaa kaleessa maaltu godhamaa ture kaleessa maal godhaa turte yoo laallee ara deebitee ayyanduma maal wal goone meenaafiti maal wal goone amma viidiyoo si baluu danda'a. Turumbaduu fi tiima ibsamunnee warra harargee diigu warra ta'e jee turumbaduun jecha arraan tana juwaar poosti godhe namni jalqaba afaan keetirraa viidiyoon harkaa qaba. Nama maallaqa baasee ijoollee harargeedha addaan diigaa ture turumbaduu jette bakka nama maallaqa itti baase qabdaati ragaa. Akkas waan bareedaadha. Anaafati dhimmi naafati irra walolle sababa ibsamunneeti. Dhageessaame. Anaafati walolle hin behin. Naafati walolle isa jala deemteeti Habiibii ilaal dhagee turumbaduu isa jala deemtee gaafataniis koomentiidhaan naarrabsuu turte. Anaafati karra walolle sababa ati yeroo san ibsaa deeggaruu turte. Maal jeessa malee anaa fi garee dabbaala dabbaasi asii fi dabbaal waan irra wallol tan allaa waan maal jeessa sarrabse yaa waan ati jetti siimee maal jeessa sarrabse deemtee ati koomentii jala deemtee gisee hunda wannummaan irra
si tuquu maali mee fakkeenyaaf? Ana boleessoo mana kan kee jalan dhufu fooloo sirraan qabu gaafa ibsaa No, inni geema taphatu. mana kiyya jalaa mana isaa gaafa naaf inni ol arrabsinu takkaa turumbatu keenya jalaa ibsaa dhabuutee inni geema taphatu yoo sheerna godhate dhaqee sappoorti godhaan ture achirratti hoggoota maqaa kiyya kaafte komentiin deebii wama ati naan jettan si deebisaa ture hoggoota maqaa kiyya kaafte sii fi tiima kan kee abaluu itti gaafsilee dubbachaa turte arallee sanuma godhaa jirtan antiima nama tokkootii miti abbaa fedhe sisa kan nama tokkotti yoo wanni ati gootu natti tolte gosanitti dhufeen sappoorti si godha yoommoo ati attaa kana godhaa jiraatte sappoorti sin godhu namoota faallaa kan kee deemanii dhaqee sappoorti godhaa jechuudha malee tiima sin qabu gaafasillee fuutee tiima naa kannitee moggaaftee taapeellaa naa dhaabaa turte gaafas arras wanni deemu jiru sanuma yoo akkasitti itti fufna kajettan taate itti fufaa turumba durraa waa takka sin irreeftan akkuma kaleessa godhaa turte dheengaddamoo dhufte dhiifama jette dhiifama waliin jenne adda gallee ammas itti deebi'aa jirta jechuudha. Itti deebite efuma turumba wanni nuti deebi'u dhaga ilaa turumbatu yoo rakkoo biraan irraa qabaattan malee siis haa ta'u umarii sabbummaan fedhee yoo rakkoon irraa biraan irraa qabaattan dhaga'i turumbatu kai yoo rakkoo biraan irraa qabaattan okay ana asiya sin dhaga'i no dhaga'i ilaala turumbatu keenya asin kabaja sin jaaladha obboleessa kiyya guddaadha yoo rakkoon irraa biraan irraa qabaattan hasanirraa immoo nama gartee si wal dhabbii qabu anaafeeti yoo lolollee qabaannee walitti fayyine wal biraa galle wanni sanirraa hafe hin jiru namni immoo dhufe umarii hojii wal lolanii umarii hojii mana keessa wal tuqan yoo gartee rakkoo biraa jiraatte malee nama rakkoo hojii qabdu hojii waliin nan qabdu umar sinarrabsine jettee amma una kaaddee bara akkasi duuba fakkeenyaaf namni tokko jecha keessatti amma leekaadha jecha isaatii waan kana jechuu deemaan beeka mee atii kun ati bar rakkoo duraanuu eeggatutti jirtaa yoo ta'e malee eega dubbuma barbaadu jirtaa yoo taate malee ani abaluu kun turumbaddu haasa'uu deemaa onneesaa maleekaan taane rabbiin taane akkamitti si beekuu danda'amee ana kanarra sittin dheeressu laa ani si takka dubbata Khadir ni mul'atti laa dubbiin narra isin talee dantuun akka shara guddaa fi keessa qabdu Khadir ati obboleessa kiyya dhugaa akka reefu baantu bajamaraa duraa biyya kana keessa namni nan beeku lansi ture dhugaa sumaan nafi dalleedha garuu ammoo sin kabajalleedha sin jaalladha turelleedha garuu ammoo gocha irra mana kan kee keessa dalagame gocha hin dagatamne jechuudha bibi kiyya taranya dan ti habibi kiyya dhaabadu ennaan sirraa dhaabbadee kabajaadhaaf haga nachi keessatti waa meeqa mad dubbii maddira qabee hatta amma dajjal ana maddii kuteeti deengadda fiiroo waraabirratti turumbaduu arrabsee jechuudha arrallee dubbii maddira qabeeti waa'ee gosummaati nullee arrabsee jechuudha si galee kun jechuun mana kan gaditti baangaaliin turumbaduu arrabsee bibi kiyya gaariin mul'ataa jecha waa meeqa haasee jechuudha waraabbadee qaba garuu kun ammoo tuffii fi gartee garuu umar kinjeeti umar gizeeni fi fakkeenyaaf Khalid san gizee turumbaduu arrabseetu kana carraa kennameef moo eega amma fakkeenyaaf as jidduudhaan amma fakkeenya sii kaas risaan kun yeroo muutii godhamu sanii ka turumbaduu arrabsame yeroo na muutii godhamu sanii muutii tana gizee shammoo jaan godhame ifirraan kaasu ture mi habibi atiis ogguusan iyyuu majjirtaa umar keenya na dhaggeeffadhu atiis iyyuu majjirtaa ogguusan muutii Khadir isa kiste ka muutii godhanii dabbaa kana gizee ka muutii godhanii Khadir dhugaa dubbadame wallahi wabillahi walqinaadhaan muutii sin godhe yeroo dura laal dhagay atiis moodiitara mana kiyyaa qabda sheeka dhagay sheekaa carcar moodiitara mana kiyyaa qabda inni moodiitara dabbaalni hun qabu ati arrasiin kadhine akkamittiin qabdi arruma naa kan arguguma raa kana asrii naa kan ni qabda gaa eegaa ni qabda gaa yeroo liibirra jiru saniif moodiitara ni qabda abbaa feete gabbaaftee abbaa feete muut godhuu dandeessa namni si godhuu yeroo sanatti nama qabu mana namatti akkamitti muutii nama godha Khadir bakka eegaa akkas taate gaatii kun nama moodiitara mana kiyyallee qabu dhaggeeffadhu laasiifin hima ani gama kiyyaan namni garte namni ani afeerradhee mana kiyyatti koottaa abalu maqaa dhaajeen tokkolleen hin jiru dhaggeeffadhu namni agartee ani gantummas hin fadhu namni gartee sababa kiyyaanis akka wal dhabuus hin fadhu obboleessa keenya turumbadu yoon gartee ati gama kiyyatti laaltu taate soorii dhiifama maqaan kee mana kiyya keessa dhiifamu qadhaamuudhaaf amma booda dubbii kanaa tana keessaa na baasa. Okay, bareeda galatoomii. Ani ammallee wanni sin jechuu barbaade yeroo san boodallee an viidiyoo laaleen ture. Eegas booda ijoollee lachuu mutirraa kaafatteeti.